Ashamaa harka fuunee ilmaan Oromoo jirra jirtu walaloo tokkoon isiniif dhiyeessaa gurranaaf liqeessaa. Mata duree walloo kiyyaatis Baqqalaa Garbaa jedha. Yaa Baqqalaa Garbaa, yaa Baqqalaa Garbaa, maaluman siif tahaa akka garaa kootii lubbuun koo siif bahaa waan hin danda'u hundaa siif jedheen hin tahaa waan hin danda'u hundaa siif jedheen hin tahaa. Lammii keetiif jecha mana hidhaa seentee jiruu keef maatii kee kophaatti hambiftee otoo lubbuun jirtu maatii hiyyoomsite. Abshir lammii keetiif waan gaarii hojjette seenaa kee fuulduraa dhiigaan barreessite seenaa kee fuulduraa dhiigaan barreessite. Tuutu seenaan qabdu baga hin tahinii akka warra gantu warra oppodiyoo kan lammii gurgurtu bara dhufaaf dabraa seenaan abaaramtu bara dhufaaf dabraa seenaan abaaramtu. Balleenci leencumaa kanaaf lammii keessaa qabamee hidhamaa leenca fakkii namaa silaa bakka keetii anaatu hidhama. Gootummaa kee beekan eenyunnaa fayyamaa gootummaa kee beekan eenyunnaa fayyamaa. Way Baqqalaa Garbaa way Baqqalaa Garbaa badii maalii qabaa mirga ofii gaafachuun maal balleessaa qabaa. Diinni silaa diinaa yoomnaa sunuuf qabaa diinni silaa diinaa yoomnaa sunuuf qabaa. Way haati si deessee silaa kuma deessee mirga lammii keetiif diinni si adamsee leencummaa kee beekan kanaaf sitti marsee halkanii fi guyyaa sirratti roorrise halkanii fi guyyaa sirratti roorrise. Galatoomaa galanni keessan bilisummaa Oromiyaa. Ashamaa harka fuunee ilmaan Oromoo jirra jirtu.